بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وبارك على أستاذ الوجود ودواء القلوب سيد ولد آدم حامل لواء الحمد يوم القيامة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن ربيت أماس ولت دي بن أجر وبوليانكي يا بكجرت نتي نجيني ربي سنرة تاجراتو رامسا السرية التامة هجتي قوتو جدو ولي دبرساتو الرئي أماس فإن ربي تانن إما هجتي ربي وججراتو قبطي كان ولينكاسنا guyyaan nuti rabbi keessa gabbarru guyyaan nuti ibaadaa goonu hundi nu biratti akka sargiiti. Ganama tolchitee galgalan fokkisin, mul'ata namatti toltee dhoysatti fokkina jidduu teetiif jidduu rabbiin bir'atamin. Gaafa tokko quxxaa'u xariiq warri karaa namatti muru hattuun salafni namni tokko osoo imala bahaa jirru nutti asbahan jedhe warri karaa namatti muru. Qabeenya nuti shammadannee manaa baane hunda nurraa fudhatan. Waan nyaannuu fi dhuynu hunda fudhatanii gama ce'an jedhe. Osoon dhiisin nyaatuu eegalan jedhe waan nuti imala ittiin deemaa jirru. Jara keessaa tokko amiirri hattuu nyaatuu didee xarafa achi siiqee dhaabbata. Dubbiin na ajaa'ibsitee sila namni kun maa nyaatuu dide itti siiqee gaafadhee jedhe. Yaaboo ati maaliif hin nyaanne jennaan ana saa'imun jedhe namichi. Ani soomana qaba jedhe. Yaa turaa facalta maa facalt sila waan dalagaa jirtu kana dalagaa qabeenya namaa hataa saamaa sooma qabanaan jettaa jedheen. Bar dubbiin ani qabeenya namaa fudhadhullee nama saamullee dalagaan ani hiccitiin silaa balballi ani rabbi ittiin walgaha jedhee ani dhiifadhe soomana jedhe. Dubbiin isa ajaa'ibdee hatuu wajji soomannin ta'a jechuu miti. Osoo badii dalaydullee karra jidduu teetiif jidduu rabbii banaa tokko dhiifadhu. Nama kanatu anaa hajjiidhaaf deemu amiira hattuu gaafa san sooma qabanaan jedhe san isaa Kaabaa jalatti rabbi kadhatu arge jedhe. Fokkinni dalagaa ati dalayduu gaarii sin dhorgin. Dalagaan hiccitiin ati dalaydu ikhlaasa qabdu hammeenya sanirraa si dhorgitee tawfiiqa sii kenniti. Abi Bakr Siddiq namni marti hin beeka. Nasru rasuulillaahi yawma khazalahu nnaas. Nama rasuulaa tumse gaafa namni isaa xiqqeesse. Saahiba godaaf guduunfaa hiriyaa keessoo san salaata subhii salaatee bakka inni dhaqu namni hin beeku jedhan. Amaamaa fuula aguuggatee xarafa Madiinatti baha jedhan. Bakka inni dhaqu namni tokko hin beeku ture. Umar ibn al-Khattaab sila Abi Bakriin kun eessa dhaqa jedhee gaafa tokko duuka ka'e jedhe. Duuka deemee yoo ani jedhu Abi Bakri hoxxee takka ol seenee turee baha jedhan. Gaafa inni turee bahee ani laalchaaf hoxxee san ol seenu ra'aytu fiihaa al-ajuuzata al-amyaa. Maanguddoo ijaan qabne tokko achi keessatti arge jedhe Umar. Ijji isii bal'aadha. Laalchan dandeettu. Yaa maanguddoo nama sitti ol dhufu kana ni beeytaa jennaan hin beeku jetteen. Maal dalaga jennaan adada guyyaa lafti bariitu hunda dhufee mana naa tolchee nyaata natti kennee lixay eenyu isaan beeku jette. Yaa Abi Bakri nu caalte jedhe Umar. Maal qaba osoo rifeensa qoma Abi Bakri irratti marge jedhee dhaadannoo kanaan uf duuba deebi'e. Erga Abi Bakri duniyaa tanarraa deeme Umar ibn al-Khattaab lafa ol ka'ee Abi Bakri irraa bakka bu'ee maanguddoo san qallaba jedhee ka'e. Deemsa deemee bakka san yoo gahu timira itti kenne maanguddoo tana. Timira fudhattee afaan hin qabdee
ayna saahibuka jetteen. Hiriyyaan kee suni hoo maal ta'e? Hin du'e jettee gaafatte. Sila yaa maanguddo akkamitti beeytaa jedhee gaafate Umar. Akka biraa namni information naa kennee beeku hin jiru. Garuu inni adada dhufee na nyaachisuun akka ani ilkeen qabne beeka. Timira killee keessaa baasee natti kenna. Ati immoo killee wajjinatti kennite ati isaa miti jetteen. Osoo hiccitii kana namni isarraan bayne qabrii gale Abi Bakri. Anaafati hoo maal jidduu kennaaf jidduu rabbii qabna. Jidduu kiyyaaf jidduu rabbii keetii maaltu jira? Teessuma Rasuulli tolfatee sahaabaa wajjit dawraa godhee taa'u. Oduu gammachiisa tokko sahaabaa isaatti himan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yaa sahaabaa tiyya. Nama warra jannataa tokkotu isinitti asseenuu deema jedha Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Sahaaban marti qoma achi dheeressanii ija isaanii dheeressanii laalan. Eenyu namni warra jannataa kanutti ol seenuu deemu jedhan. Yeroo kana namtichi tokko areeda sarraa bishaan coccobsaa kophee harkatti qabatee ol seene. Guyyaa borumtallee Rasuulli osoo taa'aa jiran nama warra jannataa tokkotu isinitti ol seenuu deema jedhanii. Eenyu namni warra jannataa ka ammallee nutti ol seenuu deemu? Guyyaa lammaffaadha. Yeroo kana namtichi kaleessaa sun ammas areedarraa bishaan wudu'aa coccobsaa kophee harkatti qabatee ol dhufe. Guyyaa sadaffaallee Rasuulli ittuma deebi'anii nama warra jannataatu isinitti ol seenuu deema jedhan. Dubbiin sahaabaa dhibde. Tokkotu futuna qaba ol ka'ee nama kana duuka deemee waan inni halkan dalagu gocha isaa laaluu qaba jedhee duuka ka'e. Guyyaa gara 3 jala bulee omarraa dhabe. Namtichi halkan hirriiban dabarsa. Guyyaa nyaata oola. Sila hiccitiin nama kanaa maaliin qoratee dhabee jennaan duyda gale homaan qabu jedhee kun. Yeroo kana dhaabee akkana jedheen. Nagartee jabooma ibaadalleen qabu. Garuu hiccitiin milkaa'ina kiyyaa kani osoo duniyarra jiru sertifikeeta jannataa fudheen takkaa qalbii kiyyatti nama jibbeen beeku jedheen. Qalbiin qulqulliin ati jaalala namaa qabdu hiccitiidha. Namni qalbii kee keessa beeku hin jiru. Guyyaa firdii fuula Rabbii namni dhaabbatu. Qabeenyaa fi ilmoon nama hin fayyanne illaa man atallaha biqalbiin saliim. Warra qalbii qulqulluun dhufutu najaabaa jedhe Rabbi. Qalbii qulqullii santu hiccitii milkaa'ina kiyyaati aganasitti haa ta'u jedhee dhaameefi. Ibraahim binu Adham warra waliyyii Rabbii jedhamee lakka'amurraayi. Gaafa tokko jaartiin isaa nyaatatti kennitee isaa nyaatuu deemu shimbirroon barartee nyaata fuutee muka irra baate. Hirrifadhe jedhe sila allaattiin dur caaccuutiif foon guurti. Har'a akkamitti nyaata kiyya fudhatte jedhee duuka ka'e jedhe. Jala deemee yoo ani muka isiin gubbaa dhaabbattu jala dhaabbadhu ka birootti tarti jedhe Ibraahim binu Adham. Ammallee duuka deema ka birootti tarti. Osoo duuka deemu gaara wahii tabba wahiirra naan dhufte jedhe allaattiin tun. Duuka deemee tabbarra ba'uuf anaa tattaaffatu tabba sanduuban qilee tokkotu jira. Qilee sanduuka buutee allaattiin isii nyaata qabattee qilee seentu yoo tabba gubbaa dhaabbadhee gadi laalu nama wahii ka harkaa lukni hidhamee qilee san keessa taa'u. Allaattiin nyaata fiddee qomarra keettee afaanitti cirtu arge jedhe. Rifadhee keessa ol seenee nama kana ol baasee harkaa luka isaa hiikee gaafii dhiyeesseef. Maaltu as si kaa'e? Hiccitiin allaattiin dhuftee boollatti si qallabduuf maali jennaan? Ani gaafa nagaya qabu gaafa ganda jiru Rabbi beeka ture kallachi kiyya Rabbii gadi jedha. Duydi kiyya Rabbii hundula. Garuu qabeenya ani qabu saamtuun narkaa saamtee asitti na darbite. Anaa bal'inatti Rabbi beeku
dhiphinatti rabbi na beeke jedhee dubbate jechu. فمصداق ذلك ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يرو بلئنا قبض يرو أنجاقو فقبض ربي كبيرة بيكمي غافركو إبدي أباد إبو ربي سبيكا جد رسولك إن عليه الصلاة والسلام كناف إمي هجتي ربي وجي ودلغتو hariiroo rabbi wajji qabaatu rakkoo duniyaa aakhirallee furmaata namaa taati jechuudha. Warroota gadaa banii Israa'el nama 3 imala wajji bahan irribni isaan qabnaan goda seenan dhagaatu shololaatee godatti cufedha rasuulli kenna alayhi salaatu wassalaam. Maal haa ta'an? Maaltu isaan baasa? Namni itti iyyataniif itti birmatan hin jiru ture. Yeroo kana akkaataa fi malli nu dhibe maal haa goonu jennaan waan dalagaa hiccitii rabbi wajji qabdan iyyadhaa jedhan. San keessaa tokko akkana jedhe, yaa rabbii ani haadha abbaa maanguddoo man qaba. Gaafa tokko jara biraa bahee anaa deemeerraa ture yoo ani itti deebi'u jarri rafaa jiran jedhe. San dura qallaba isaan qallabu ilmoo tiyyallee dura gabroota tiyyallee dura ani haadha abbaa kiyya nyaachisa jedhe. Ardha garuu osoo ani isaan hin obaasin osoo ani isaan hin nyaachisin hin rafan jedhe. Irrii ballee kaasuu jibbee osoo ijoolleen luka jalaa na iyyitu aanan kokkoobbee takkii weelkatti qabadhee aga lafti bariitu eegee isaan kaanan itti kenne yoo fuula kee barbaachaaf iccitii sansii jecha akkana godhe rakkoo kana furmaata nuu ta'in iyyata tokko 3 jara keessaati. Dhagaan xiqqoon siiqamedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ghayra annahum laa yastaticuuna alkhuruuj garuu ba'uu hin dandeenye. Inni lammaffaa harka ol qabee Allaahumma inni ista'ajartu al-ujaraa gaafa tokko warra naa dalagu sarraatenyaa qaxaradhee naa dalaganii tolchanii tolfamanii gaafa ani mindaa isaanii kennuu deemu tokko funyaan butee dide. Mindaan kiyya nan madaaltu jechuu isaati. Dalagaa kiyyaa fi wanni ati naa kafalte nan madaaltu suma haadhiisu jedhee duyda galee tare jedhe. Gaafa kaanii inni tare jedhee qolom godhee nyaanne qabee eegee tolchee gabroota bitee gaala bitee re'ee bitee horii ittiin bitee kunuunseefi. Namtichi barri rakkoo itti dhuftee rakkatee gaafa kaan itti deebi'ee yaa gabricha rabbii qabeenya ani gaafa san dhiisee deeme naa kenni jennaan yaa Abdallah kullu maa taraa lak wanni ati argitu kun hundi gabrootarraa horiirraa hundi keeti fudhu deemi jennaan natti hin qoosin jedhe. Qabeenyi kiyyaa ganan gahu haquma kiyya naa kenni jedhee gaafate. Lakki keetii fudhu tokko nan bisin jennaan osoo tokko nan bisin hundaa oofatee tare. Yoo sii jecha akkana godhu taate yaa Rabbi ardha rakkoo kana keessaa nu furi jedhee iyyata gara Rabbii galfate. Dhagaan xiqqoon siiqe garuu ba'uu hin dandeenyedha rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Ka sadaffaatis intala adeera tiyyaa tokkotu jira jedhe. Ana biratti nama dachirra jiru hunda isiitu na biratti jaalatama. Gaafa tokko badii itti dalaguudhaaf eeyyama gaafannaan na didde jedhe. Barri naanna'ee isiinis rakkoodhaan na dura dhufte. Yeroo garii rakkoon karra salphina nama dhaabdi. Isiin gaafii dhiheessinaaf atis fedhii kiyya naa guuti anis waan ati ajamtu sii kenna jechuudhaan itti deebise. Rakkoodhaa tole jette. Gaafa itti deemu tafa isii luka isii jidduu seenee wanni takka kanafin ittaqillaa rabbi sodaadhu jetteen. Qubeetii hin cabsin jechuun dubrummaa kiyya haqa isiitiin malee hin fudhatin jechuu isiiti.
jechi kun osoo barreessanii sarara takkan ga'u garuu yaada isaatiif ilaalcha isaa hunda jijjiiree sodaa rabbiitiif irraa deebi'e. Yoo sii jecha akkana godhu taate yaa rabbi rakkoo tana keessaa nu furi jechuun gara rabbii iyyata galche innis. Dhagaaniin kololaate fakharajuu yamshuun bahanii deeman jedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Sababni guddichi rabbi rakkoo san keessa isaan baaseef hiccitii dur isaan rabbi wajji qabaniif. Mee waa si gaafadha osoo anaaf ati afuraffaa jaraa taane way sababa kiyyaa kee achitti hafanii anaaf ati hoo maal qabna? Hiccitiin nuti silaa rabbi wajjiin hariiroon qabnu maali? Of haa gaafannu. Namni gaafa hariiroo rabbi wajjiin qabne kabaja dhaba. Qotiyyoon abaarsa qabu kal'oon isaa dibbee fi leedoo taatee dhikki lamaa bulti jedhan. Itilleen isarraa hafe erbee ta'uu hanqatee buufaa tumtuun qilleensan afuufatu ta'ee sona fixatee dhuma. Namni gaafa mul'isatti fakkeessee dhoysatti bade gaafa ilaala namatti tolee rabbi wajji salphate rabbi wajji karaa malee jiru namuma silaa inni achi jaalachiisuuf deemullee rabbi gatirraa fuudhee duniyaa fi akhiratti illee isa salphisa jechuu. Hiccitii wanni silaa rabbi wajji qaban kun ardhaa duniyaa furmaata rakkoo borii akhiraa milkii jannataati. رب وجه هجتي هاك أبانون دام سكية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.